Daawwattootaaf kabajamtoota Arooti'uuf akkam jirtu akkam yoo nageessanii ani nagaa kiyya galata waaqayyoo kun sagantaa Arootiiwidha. Arootiiwii sagantaa haaraa ta'ee fi sagantaa bifa bareedaadhaan haaraatti jalqabee jira. Maarree sagantaa keenya guyyaa har'aa yeroo kolfaa kan jedhu mata duree qabannee sagantaa karaa Arootiiwii dhufneeti jirra. Isinis karaa Arootiiwiidhaan sagantaa isiniif darbu hundumaa karaa hundumaadhaan akka hordoftanidhaan gamanumaan isin affeeruun jaalladha. Kun Arootiiwiidha. Arootiiwii namoonni subscribe hin goone subscribe gochuudhaan maatii Arootiiwii ta'aa jechuun affeerraa ka'udha. Namoonni subscribe hin goone subscribe godhaatii mallattoo kana xuqaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoon kun namoota hundumaa bukkee akka inni godhaaf viidiyoo kana like akkasumas share gochuudhaan namoota hundumaa bukkee akka nuuf geessan gamanumaan isin gaafachuu barbaanna. Amma xumura sagantaa kootti na hordofaa. Yeroo kolfaati kun hordofaa. Tolee daawwattootaa fi hordoftoota Arootiiwii walitti deebineetii jirra. Kun sagantaa yeroo kolfaati. Yeroo kolfaa keenya immoo waliin qoosnaa, waliin kolfina. Yeroo hundumaatti waliin kolfuun ni barbaachisa gatii ta'eedhaaf jechuudha. Tolee egaa har'a sagantaa qabadheetan dhufeeti jirra. Sagantaa kiyya guyyaa har'aa yeroo kolfaa keenya kana keessatti viidiyoo garaa garaati waliin daawwannaa. Amma xumura sagantaa kootti nu hordofaa isiniin jechuun barbaada. Kun Arootiiwiidha. Yeroo kolfaati. Mee viidiyoo tokko lamaan waliin ilaalaati waliin kan kolfinu ta'a. Amma xumura sagantaa kiyyaa nu hordofaa isiniin jechuun barbaada. Mee guyyaa har'aatti egaa viidiyoo jalqabaa kan nuti waliin ilaallu viidiyoo tokkotu jira. Mee viidiyichatti waliin daawwannaa. Amma hordofaa isiniin jechuun barbaada. Mee viidiyoo kana hordofnu. Kunooti viidiyichi. ቻችን አውሮፕላኑ መከስከሱ ስለሆነ የመጨረሻ ጸሎታችሁን ጸልዩ፣ ንስሐ ግቡ። የኔ ፍቅር መሞቴ ካልቀረ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ከእናትሽ ጋር ከእህትሽ ጋር እና ከሰራተኛችን ጋር ማግጬብሻለሁ። ይቅር በይ። ምን ማሙዬ? የኔ ፍቅር እኔም እኮ የዋሻሁ ነገር አለ። የወለድኩት ልጅ ያንተ ሳይሆን ከጓደኛ ካበራ ነው። ይቅር በለኝ። ክብራትና ክብራን መንገደኞች አውሮፕላኑ በሚገርም ሁኔታ ተረጋግቷል። አንከሰከስም። እባክህ አውሮፕላኑን አሁኑኑ ከስክሰው። አቆ ወርዶፍተሪ ባየ ወተነ ወጃይቡዳ ቀልቢ ጅጅረቹዳፊ gaafa rakkoon namatti dhufu duwwaadha qalbii kan jijjiirratanii yookaan dhugaa kan dubbatanii yeroo itti dhugaa dubbatanii dura ture tun du'in dura ture kamtiire namni gaafa du'uuf jedhuti qalbii jijjiirrata yookiin immoo dhugaa isaa waan hojjete gadi yaasutti ga'e dhumarratti argite gaafa inni ayyarichi galagaluu didu namicha ayyariidhaan ammoo dhaqeetu maal jedheni ayyarii kana akka inni galagalee barbadaaf godhiittiin jedha. Argitanii jiru. Kanaaf iyyuu wanti kun irraa barannu dhugaa dhoksuun nurra hin jiraatu. Yeroo masaatti wanta goone yeroo masaatti dubbachuun nurra jiraata malee gaafa duutii nutti dhufuuf jettu dubbachuun nurra hin jiraatu. Yookaan immoo akka inni jedhetti nissaa galaa jedhee qalbii jijjiirradhaa jedhee wanta ta'eedhaaf namni hundumtuu gaafa du'uuf jedhu jala ga'uuf jedhu qalbii jijjiirrachuu hin qabu. Kan inni jijjiirrachuu qabu yoo midhare otoo amma inni fayyaatti jirudha wanta ta'eedhaaf kan nu barsiisaa jira beektu baay'ee wanta nama ajaa'ibudha. Baay'een itti kolfeen dhugaa waaqayyoon baay'een itti kolfee. Mee haa ta'u viidiyoo keenya lammaffaa waliin daawwannaa amma xumura sagantaa kootti nu hordofaa. Affeerraa kooti kun Arootiiwiidha. Arootiiwii namoonni subscribe godhe subscribe gochuudhaan maatii Arootiiwii ta'an isin jedha. Viidiyoo keenya lammaffaatti dabarra. Mee viidiyoo keenya lammaffaa immoo maaltu jira laata? Hordof. Irra deebiin lallaqaa. Argitanii
siree gulufsiise. Idaallichi siree intina gochiise gaafa inni qufa'u ol ka'ee deebi'a. Idaalloon akkasii namoonni sin qabe jee. Namoonni idaalloon akkasii sin qabe qasa daashii siree itti ofidhaati kubaaga. Oyyoo baay'een kolfe dhugaa waaqayyoo viidiyoo kanatti baay'ee tokkoon kolfe viidiyoo nama ajaa'ibudha baay'ee. Mee wanti taalloo isin qabe daraa keessan dafaa taalloo keessan diraa godhaa malee akka kanaatti hin qufeynaa ishee qufaa akkasii qufeynaa siree cabsitu torban tokko booda. Gara viidiyoo keenya sadaffaatti namarra ishee viidiyoo keenya sadaffaa guyyaarra mee viidiyoo keenya sadaffaa ilaalla. شوفوا اللعبة اللي يطيح تحت وخسران انزين لين اخر شيء اوكي؟ انا اول العب معي انت ما يروح بالطريق هذا الطريق ها ثاني خسران دور اشوف طيب والله ما خليك والله Zayyuu ofitti kolfaam argitaniitu ofitti kolfataa achi bishaanicha keessa dhaabateetu ofitti kolfa keessa buuttiyyuu dhaabatee ofitti kolfa isaan immoo dhaabatanii itti kolfa. Mudannoo akkas akkasii nama ajaa'iba beekaa godhanii beektuun isaanis beekaa godhanii baay'een itti bu'aare dhugaa viidiyoo kana gaafa jalqaba argine nan kolfe baay'ee moottan kolfe viidiyoo baay'ee nama kolfisiisu wanta ta'e dhaabanii baay'een ajaa'ibsiifadhe anis beektu dhugaa waaqayyo baay'ee tokko ajaa'ibsiifadhe inni nagaadhe dhageessa nagaadhe dhageessa biyyi nagaa seenni biyyi nagaa miti. Tole daawwattootaa fi hordoftoota Arootiif sagantaa koo yeroo kolfaa hordofaa jirtu jedhee yaada. Yeroo kolfaati kuni waliin haa kolfinu waliin haa bohaarrutti isinii jechuu barbaada. Arootiif namoonni sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'a viidiyoo kana namoonni jaallattan laayikii godhaa akkasumas koomentii irratti yaada keessan nuuf ibsa. Namoota bukkee akka inni godhaafis viidiyoo kana sheer laayikii gochuun dagatina. Kun yeroo kolfaati hordofaa. Tole daawwattootaa fi hordoftoota Arootiif yeroo kolfaa keenya akka hordofaa jirtan abdii guddaa tan qaba. Yeroo kolfaa keenya itti fufneeti jirra. Amma xumura sagantaa kootti nu hordofaa. Kun Arootiifiti. Arootiif immoo yeroo kolfaadha. Sa'aatii kanatti kan isiniif dhiyaatu yeroo hundumaa. Amma xumura sagantaa kootti nu hordofaa. Mee viidiyoo taanu waliin ilaallaati. Amma xumuraatti nu hordofaa. እናት አንዴ ልሳምሽ። ያማል እንዴ? ጤነኛ አይደለህ? ይቺን ሴት ግን እንዴት አድርጌ እንደምስማት እኔ አውቃለሁ። እዛ የምታየው ቤተክርስቲያን እየሄደች ትጸልያለች። ስለዚህ አንተ መልአክ ምትል ሄደ መሳም ነው። ምርጥ ሐሳብ ነው ወንድሜ። የኔ ልጅ ጸሎትሽ ተሰምቷል፣ ግን መጀመሪያ እንዲሳካልሽ እኔን ልትስሚኝ ይገባል። እሺ፣ በጣም ደስ ይለኛል። ሃሃ ቂሎ እኔ ነኝ። ቅድም መንገድ ላይ ልሳምሽ ስልሽ ተመናቅረሽ የሄድሽው ልጅ። እኔ ደግሞ ቅድም ይሄን ሐሳብ የነገርኩ argitaniittu hin nyaatame baay'ee tokko nyaatame shoodame shoodiin jirre baay'ee shoodame dhugaa waaqayyo. Hanqannaa ajaa'ibe garuu maalidha beektu akka malaayiktiitti dhaqiiti malaayiktiin akkas jedhaa jedhee yoo yaade garuu xumura irratti argitaniittu wanta inni ta'e isheen argadhaatti waa hin jirre ta'e. Viidiyoowwan garaagaraa akkas akkasii baay'ee kan nama kolfisiisanii fi kan nama daawwachiisan kan nama bohaarsanidha. Namoonni baay'ee yeroo baay'ee viidiyoo akkasii gaafa ilaaltan sammuu keessan itti bohaarsitu itti bohaaraa ooltu jechuudha. Kanaaf iyyuu
qophiin arootii ubii yeroo kolfaa guyyaa irraa qabatee isiniif dhiyaate kana fakkaata. Yeroo hundumaatti bu'aaruun nama barbaachisa. Sammuun nama bu'aartii qabaachuun dirqamadha jechuudha. Sammuu nama bu'aartiin qabu taanaan yeroo hundumaa dhiphachaa oola taanaan namni iyyuu boqonnaa dhaba jechuudha. Sammuunsaa dhiphina keessattidha kan inni kufutti jechuudha. Kanaaf iyyuu viidiyoo kana isinii qopheesse akka irraa barattanii fi barumsa kan qaburraa akka barumsa fudhattanii kan ittiin bu'aartan immoo akka irraa bu'aartanii kan qabadhee isiniif dhiyaadhe yeroo kolfaa keenya kana keessatti waan baay'ee akka hubattanii shakkii tokko hin qabu. Kanaaf iyyuu yeroo kolfaa keenya torbee walitti deebinee ammas waliin kolfallaa waliin bu'aarraa amma xumura sagantaa kiyyaatti kan hordofaa turtanii waaqayyoo isinaa eebbisu eebbifamaa yeroo hundumaatti sammuu keessan firii godhaa jechuun barbaada bu'aaraa jechuun barbaada viidiyoolee garaagaraa irratti. Kanaaf karaa Aroo TV kana ammoo kan hordofaa jirtan hundumti keessanii viidiyoo kiyya guyyaa har'aa kanan qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture sagantaa biraan ammoo walitti deemutti Aroo TV namoonni subscribe hin goone Aroo TV subscribe gochuudhaan maatii Aroo TV ta'an dhaamsa kiyyadha. Viidiyoon kun namoota hundumaa bukkee akka inni godhaa viidiyoo kana like godhaa akkasumas yaada qabdan karaa koomentii nu beeksisaa share gochuun dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Aroo TV yeroo kolfaa guyyaa irraa xumureetan jira torbee nagaan uffataa horaa bulaa deeban.